ركتين يلا زينه وفودي كتين لبان ده قلت له يلا زينه كتين ولا كل أنا جرّي أتي تلا على جيل سيدي زمان يلالو أنتي نفر رايد توقع yaa kalee ansumaatuma meessi arke malee waasii namatu mena garreeti akkamitti odoon haadhaa akira dhiirarkattee akkasitti cafaqamtee aralleetti deebiteetuma viidiyoo martee. Dhagee viidiyoo isaatis kennan gadhiisu ta'a. Zaalamaan tume yoo xiqqaate zaalamaan tume zaalama. Baar zaalama tumte. Wal viidiyoo jiraamii viidiyoo gadi isinii dhiisu ta'a yarkuuf jiraatanii ta'in zaalama tume mee mana isaa tuttu galutti hin jiru ilaan gammaa halee hundi gara dhagatiin manaadha ga'e darboota kiyyoo tattaatu. Kaneenyu guddaa kaneenyu guddaa ni barbaada walii kaa kaas fuulli beekaa kana mootummaa keessatti kaneenyu guddaa guddaa waa duraa jiroo gaara na duraa jiroo gaara kaneenyu guddaa guddaa ne tokko wala dhiis duraa jiroo kaa tokko wala dhiis baatuma waliin gogalee duraa jiroo gaara kana baay'ee si gurrate gaara ni gogalee baay'ee si gurrate duraa jiroo gaara barbaade si gurrate inje ne tokko shawara bidee warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaa fi daawwattoota keenya qaqqaalii akkamiin nagaa qabdanii fayyaa qabdanii jirtanii jajjabaatanii baga jiraattan baga olmaanuu jiraanne isiniin jecha arra daawwattootaa fi hordoftoota kiyya wallaan biraallee dubbachuun deemu waa humna jaatiitu na kofalchiise ani mucaan kun du'ee jira lubbuun keessumanuma jirti jeetiin rifachuuf jira tuminsa kalee baartume arra deebi'a anniin jiraa ani arralee baarfirraa hin dhoorkaa namni waan godhu hin jiru ani jabaadhaa jee ol beedhaa jette yaa baleeyyan kee gurbaan kun fayyaadha moo nama fayyaa qabu moo nama maraataadha moo maal akkaan jee isinii himu hin beeku wallaahi fayyaan qabdooti fayyaan qabdu takkanaatii kabajamtootaa fi daawwattoota keenya mee dawwaleetiin gurbaa fayya qabdu moo maraataadha moo namarraa taa'ii bilaa shidduu deemtaa hin jaan yoo telefoona biyya kakaasaate rabbi. Hello? السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا الدنيا داتي نجاش. مال ولا راد عندما أولي أن بودي ركتين يلا زينه وفودي كتين لبان ده قلت له يلا زينه كتين ولا كل أنا جرّي أتي تلا على جيل سيدي زمان يلالو أنتي نفر رايد توقع. yaa kalee ansumaatuma meessi arke malee waasii namatu mena garreeti akkamitti odoon haadhaa akira dhiirarkattee akkasitti cafaqamtee aralleetti deebiteetuma viidiyoo martee. Dhagee viidiyoo isaatis kennan gadhiisu ta'a. Zaalamaan tume yoo xiqqaate zaalamaan tume zaalama. Baar zaalama tumte. Wal viidiyoo jiraamii viidiyoo gadi isinii dhiisu ta'a yarkuuf jiraatanii ta'in zaalama tume mee mana isaa tuttu galutti hin jiru ilaan gammaa halee hundi gara dhagatiin manaadha ga'e darboota kiyyoo tattaatu. Sodaatee baar manarraa deema muumaa ool huwwaa dubbiin kijibaati baariitu si sodaatee deemaan kun huwwaan sobaatiiti rabbii jiitii taa harkanamaa duutaa. Mee ija banaddu ilaali viidiyoo urgaa isarraa buuse bar ani ija banadhee ilaaleetiin ija duraanuu ija rabbiin nakkanne alhamdulillahi mokonosaa fi ganda arabaarraa mokonosaa fi balaaqanaa walitti fitee taa bishingaan tumanii taa walitti qabattee odoo teessu sanii hundi suba tumteeti kaayaa boo. Me amma sitti dhufu baruun dhufa jeenna dagachiisee mana na dhufe malee ani. Awoo baar naa hojjetteeni yaammattee bilaashi mana keetti dhufee sin tumne mee qaanyiin sanii olii ni jirti ati ganaa gabbaatee akkamitti qofa uffattee deemtaa. Isa sirraa dhorbeeriin jira akka na beekan ninu wala garre dhiira. Amma siittume jechuudha amma. Viidiyoo jira meeqa. Aboo bilaashitti harka namaa duutaati rabbii jiitaa'e baar kalee haa si godheeti ana dhiisiiti aalama guutuu si harkeetiti baariin tumettee namni sitti kobliniiti bilaashitti imma lama yaammattee lubbuun si keessaan bahin. Lubbuu inni natti uume lubbuu kanatti uume baasa malee rabbiin natti uume lubbuu biyya baasullee hin danda'ulillee yoon gartee gootummaa isaa ta'e lafa dhaabbatanaani. Yaabu baar kalee na gammachiisee na dhagee. Baar kalee na gammachiisee bar odoo ati duniyaan tumeettooti si tumeeti bar tiyya hunda sirraa kafaleeti alhamdulillahi akkasiidhatti waan illee hin ciifne ol kaateetu barallee viidiyoo barta.
Awal rifatu gammachuuga duuba rifatu sitta udeeti. Anamo maal rifaatu na ta'e qaleessi cafageetiin bikkaan duraan arrabatiin arrabsisan hunda naarraa kafalee jeetiin gammachuu jira akkasiin arraa ol baatee yoo nan baar dhiisettee akkanatti harakaata goota. Kaameraa duubatti tume kaameraa duubatti dalbaqtiin tume ta'in kaameraa keessatti tume ni jirti viidiyoo isiniifin gadhiisa gaafasi gammachuu arra isaa gammache sana rifaatuun tuminsaan isa tume san. Yaaboo silaa dhiira taate kaameraa duratti as baastee tuma baar silaa tumuu dandeessee tumta laakiin inni kaameraa duratti ifi yaammattee sanuu silaa inni si yaamellee wayyaa. Amma adii dhagee. Qabuu naan taatu qabee daddarbuun qabee ol fuudhu naan taatu yoo jensi dhiise malee. Ati meeshaa nuti fudhannee tokkicha dhiibeen dhiise dhalaa kee ta'uudhaaf. Wallaahi lamada isa dhiisiti ilaal baari jiiti hanqa dhiyootan akkasin naadhaa jechuun jirtu san baarittuu deebuu dhiisiti maqaa kiyyaas na kaasiti anaatutu qofa uffatee sii dhufu ta'a. Dhaabi ganaa shuqula namaa. Dola duraanuu dhalaa wajjin beeku dhiiraa wajjin beeka amma naa welollee dhiiraa wajjin. Lolli barsi. Yoo beeke dhiiroo biraa waliin qaban duuka gaafa kaanna dubbisanitti. Andiira sitti hin barbaadu. Andiira sitti hin barbaadu. Ammataa kiyyaafuu siin gahaa laakiin beekaatiin si dhiisee ani ilmaaniin guddifadhaa yaa hin godhu jee hanqatti naan rabsisan hunda sodaateetii fi miidiyaa irraa si galchee sodaatii yaa miidiyaa irraa galte naan jettu. Bakkaroota irratti ilmaan rabbii tokkicha uumee guddisa. Ilmaan ruuyi isaanii gargartee. Hayyee. Dhagee hatuu dhalaadhiyyeetiin si dhiise malee uleenis jaba qaadibaan manatti kasi akkas jettee manatti humnaan manatti hidheetis jaba qaidee. Wallaahi angaa ol beeyti jechata kanaan jii na beeytaami ol beeyi jechata kanaan jiiti tamaam. Maal baar mana keetis tumeemi anshaararraa wallaahi paantis kaa shaararra si ofaa kan maqaa kiyya na kaasi. Naafisii gaaqalaas naafisii akkas taanaan naafisii antiin siin agarsiisaati. Ammaan lagarsiista baaruu sirraa kafalee jira bar tiyya hunda sirraa kafaleeti kun ookalee rabbii jiitti hin deebuuti rabbii jiitti hin deebuu na dhiisi rabbiiti. Ol fuudhee deddeemeen sanittiin ol fuudhee deddeemeen si garsiisa lafa kaayee kanatti si garsiisaati. Ammati uguta kallee kalee baar fuutee lafa gadhiiste. Hayyee isuma firaa dhoorki gaa meeoo isa ganaallee firaa dhoorkite an shillimaata sii fideetiin dhufayee hadiyyaa. Dhiira biraa yoo qabaatte as fidii hoottu dhiira biraa ol fuudhatiin deddeemanii irraan deemaa. La an dhiira biraatiin sii fiden jiru anumaa achitti dhiira situmtu harkattee jirtaati. Ati nambarree nagartee malee raammataan sii godhe dhalaadha jeeti. Anaaf raammata goote. Laakiin anamma uleetti jedhiiseetumaan barlaa siirifadhee gana. Cufatee jira hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ayi miskiina jeeshee qabee biroo. Takkanaati hordoftootaa fi kabajamtoota keenya rajaatiin arrallee waa mucaan wallaahi maraa taadhana fakkaatti. Arrallee baar anniin ajjeesaatii fi kaameraa duubattiin tume jaaba. Mee kaameraa duuba maal tume rabbii jii kaameraa duratti azzaammateeti firraayin si dhorka jee gurbaa mana isaati yaamee fidee gurbaan kaameraa duratti tume akkanatti kan uskiiloo qabee fiigaan sani kaameraa duratti miti an kaameraa duubattiin tume kaameraa duratti isaan na tume malee jee sagalee inni haasoo jirtu arrifadhee fitumaan gana ammas lamada inni viidiyoo marraa rabbii jii bilaashetti harka namaa duutaa dhiisii jechuunidhaaf itti dawwalee ati dhala jeettiin si tuffadhe malee. Dhiira kan godhe nagarree ayi miskiin mee eenyu tume gurbaan kun kalee isa feeddageeti mana isaatti itti seenee wallee jaartiin hoggaa san dalaga jirtiinsaa haa isa godheetiin nama san illee warra hin jiru warra akkasuma baariif dhaadata mee harka namaa iddoo ofirraa usee'o takkanaatti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya najjaash mee namni irraa naatan. Angaa irraaneetiin miskiinaati kuni harka kiyyadduu deema bilaashin nabaadilee ilmaan guddifatana dhorku deemaa jee dhiisee hanqa inni miidiyaa irraa duniyaa anaas si galchee sodaatiyyaaf galtee yaa sodaattu afaaniin beekuun miidiyaa irraa si galchee naan jiru ilmaan guddifatana nakutu deemaa harka kiyyadduu jee dhiise deebi'eeti oduu akkasin naafi fatee arrabsu fatee agaajaarsi dhaqee irraa hafalee baar fayya qaba alhamdulillah fayyee jira fayyaa nagee qaba. Sirii duraan itti godhamini turraa dhume saniif akkasin na tume gurbaan fayyaa nagee qaba haqa jaartii maraa taanu jaartii irra ni du'a jaartii fi irraa namnichi qabu hin jiru jaartii inni dhadhaadannaan dhaqee jaartii diimaa xuxuute jeeni haa isa godhe akkasumaan gurbaan kun ol deebi'een namni mataan fayyaa qabu
deebi'ee baar halee akka malee narkatteeti. Meeshaa sanis ni qaba. Meeshaan ati qabdu hin jiru. Arra gaa'oo deemtee distii namaa ganda keessaa guurtee walitti qabdee fidde malee meeshaan ati qabdu hin jirtu. Gaa'oo distii fi okkotee jaartii jalaa walitti qabdee baariin tumte malee meeshaan ati ganaa baariin tumtu sin qabdu meeshaa ati qabdu sin dhageenye. Baariin dagachiisee na dhufettee firraa dhiisi. Baar siit dawwalee haammate. Siit dawwalee haammate hoottuu firraayin si dhorkaan dhiira akka ta'eetiif firraayin si dhorkettee haammattee akkasumaan haay si godhee si qabbaneessee gale. Rabbiin nu qabbaneessee isallee qabbaneessee. Arra Najjaash ol bee miidiyaa kana gubbatti ganaan dubbatu ennee nuti nagee arrafne ennee odee taa'u jirru an firraayin si dhorkaa harka kanatti ol qaqqaba harka qallaa akka xiyyaa tokko. An firraayin si dhorkaati. Ani nama sodaatu seete dhalaa jeetii sodaadde jaa ay miskiina mee dhalaa tamiettee sodaatta. Dhiiraa si tume hayyee nutulleen dhaleettee horu tuffatte. Dhiiraa kaameras dura si tume Najjaash ol baatee hin dubbatin qaani ay baleeka. Dhiiraa si tume wanti akkanaa sirraan fakkaattu. Hoonnaan jettee bilaashitti harka namaa adduu deemta. Taniin siidhaama. Baariif hin dhaamsa dhaama. Gurbaan kun harka keetii adduu deema. Lama dadheexe hin tumin. Mucaan kun akka siidhaa jechuu jira. Najjaash bikkatti duu barbaada malee waa humna qabaatee yookaan onnee qabaateetii miti. Onnee inni qabu tanamaan tumu hin jiru. Gurbaan harka namaa adduu deema. Sirra guddaa hundarra arkeetiin jira. Hanganaaf itti harkaan sin tuqu. Yoo kana dhufteewu yoo karaa kanaan akka dhuftee osiin cirraan ichi maqa. Halee ka'uuleen baartuminsi baarsanu humaa sirraan tarin ganaa situmaa miti waa feenestumnu akka humaa sirraan tarre agarree jira. Ayyoo karaa kanaan dhuftee karaa kanaan sirraa maqa. Sodaadhaan jingaa sodaatee odoon ta'in nama harka cicciteeti masruufa mana keetii namarra deebisuu deemta. Awwaa masruufa mana keetii hin kafalu. Siisin tuqu yoo karaa dhufteewu dhala jeetiin si dhiise mee naakoon naan jettaami dhala jeetiin si dhiise awwaa takka hokkaran dhuftee hokkattiin sirraachi maqa ganaa. Masruufa dha'innoo masruufa mana keetii masruufa hundintoota mana kiyyaatti dadhabeetiin jira. Ilmaan kiyya nagaan sirraa guddifadhu Najjaash hedduu na kabachiiseerra wallaahi daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Mee irra achuma jalan Najjaash waan jiru hoomatti baan gargaara gurbaa kana sagalee isinirraa waa inni jiru agartanii jirtanii hoomantumaan koottaame.